ati anaaf gammachuu jannata lafaatim. Mira dhugaa kaleessa abdata koo argaa jagootiif darraa milkii naaf taate har'aa. Mira dhugaa sinaaf kennee kananii sinan bareedaani. Xalayaa kana kan hin barreesseef abbaa mana koo Usmaa'il Hassanim. Abbaa mana koo jaalallee dhugaa hedduun si jaalladhaa hedduun si kabajam. Rabbii gaditti si argachuu kootiif galata guddaadha. Qormaata yeroo darban hundaa waliin injifachuu keenyaaf galanni kan rabbiitim. Jireenya keenya keessatti gammachuu fi rakkina hedduu darban garuu jaalalli keenya osoo hin laaffatin yeroo hundaa wal yaaduu fi waliif yaaduun arra keenya. Kanaaf yeroon si waliin dabarse hundaa onneen koo tasgabbii jireenyi koo bareedaa ta'a. Rabbiin nuuf haa eebbisum. Dura tokkoo fi tokko taanus arra lama taanee sadi taanee jirra. Rabbiin umrii nuuf haa dheereessum. Gammachuu fi jaalala nagaan guutame nuuf haa godhum. Ani abdiin qabam akka jaalalli keenya yeroo hundaa bara baraan jiraatum. Ati anaaf gammachuu jireenya kootiif ifaa jannata lafaa tasgabbii jireenyaatim. Kanaaf si jaalladhee si kabajee siin boonam naaf jiraadhum. Ana xalayaa kana kan siif barreesse haadha mana keetii Mustariyaa Abdallaatim. Jaalallee koo dhugaa abbaa mana koo Usmaa'il Hassanim. Karra jaalala seequun balbala saaqtu boruu natti agarsiisa nagaa golatti waamtu ilbii suura jireenya onnee keessatti kuusta lillii lafa hongeefu cobdee qabbana buusta. Jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.